maaliif akkasitti mana Facebook irratti waa'ee Oromoo barreessitaa jechuufinna waan tokko si wajjin mari'achuun barbaadamna nugu jedhani Itoophiyaa baay'een jibbaa jedheen asaan jalqaba akkuma nutis waa'ee sanarratti sitti mu barbaanne waa'ee sanarratti homaanatti mina barbaadu jedhee ati Itoophiyaan jibbitamu bakka ana jibbit sababan qabdu bakka maqaashis maalis hunda shaaraa baashi dura nan jaaladhaa ture bakka Itoophiyaan bare Itoophiyaa jechuun Omai maqaashis hin barbaadu waa'ee ishii haasa'uun barbaadu ati nagaa miti jirta jaratu se aarse ani akka kiyyaatti maqicha haajibu malee maqicha sana fudhatanii maqaa sanaan baay'ee Oromoo waan dararaniif Itoophiyaa jechuun nuti jedhanii waan yaadaniif sababa sanaan namni baay'een jibbeeti jira. Malee kan nuti kan keenya guddaa waan ta'eef ganaa kan isaan Itoophiyaas fidurra Oromiyaa bakka kobaashii barbaanna maaltu achi nu deemsise guutuudha nuti qabnaa guutuudha. Sanaaf maal gochuu ganaa maknaa garuu Itoophiyaa sirrooftee arganne eessatti argatta? Baddeetti Baddeessi waaqni jirtu.